Akkam jirtu hordoftoonni YouTube channel kana hundumti keessanuu nagaa keessanii ani nagaa koodha ammas odeeffannoo haaraa tokkoon deebi'ee dhufeen jira. Innis bara 2018 Universitiilee barattoota Remedialiin simanne Universitiilee warra kamidha kan jedhu akkasumas immoo Universitiileen biyya kana keessatti barattoota Remedialii simatan Universitiilee warra kamidha isa jiru irratti odeeffannoo haaraa tokko isiniif qabadee dhufeen jira. Aga xumurratti akkana wajjin turtan isiniin jechuu barbaada. Akkasumas immoo warra YouTube channel kana subscribe godhaa. YouTube channel kana irratti dhimma barnootaatiin wal qabatee wantoota barataa hin fayyadan jennee yaadnu kamiyyuu share isiniif gochuu waan hin dhiisneef YouTube channel kana subscribe godhaa isiniin jenna. Universitiileen biyya kana keessatti barattoota Remedialii hin simanne isaan kami tokko naa ilaallu. jalqaba irratti Universitiileen biyya kana keessatti barattoota Remedialiin Fudhanne raayoo kaanu Universitiin jalqaba arginu Universitii Finfinneedha. Universitiin kun bara 2015 irraa kaasee Universitii ofiin of bulchu ta'uunsaa beekamaadha. Kanarraa kan ka'e barattoota Remedialii kan simachaa hin jirredha. Even barattoota Remedialii qofa osoo hin taaneyyuu barattoota freshmaanii gara Universitii Finfinnee join godhanu qormaataanidha jechuudha. Universitiin kun kan simatu waan ta'eef barattoota Remedialii Universitii Finfinnee hin simatu jechuudha. Inni lammaffaa Universitii Finfinnee jalaa kan ba'e Universitii Finfinnee fi saayinsii teekinooloojiidha jechuudha. Universitiin kunis akkuma Universitii Finfinnee barattoota dorgomsiisee waan fudhatuuf inni kun barattoota Remedialii hin simatu jechuudha. Barattoota Remedialii hin fudhatu jechuudha. Inni sadaffaa immoo Adama saayinsii teekinooloojiidha. Universitiin Adama saayinsii teekinooloojii inni durumaan iyyuu kaasee barattootuma freshmaanii gara Universitii join godhanu akkuma warra kan Finfinnee barattoota dorgomsiiseeti jechuudha kan fudhatu. Kanaaf barattoota Remedialii kan fudhanidha jechuudha Universitiin Adama. Inni afuraffaan immoo Universitii Kotobeedha. Universitiin Kotobee kun magaalaa Finfinnee keessatti kan argamu yoo ta'u Universitiin kun barattoota Remedialii hagammaa erga jalqabee kaasee barattoota Remedialii kan fudhataa hin jirredha jechuudha. Inni kan biraa barattoota Remedialii kan hin fudhanne Universitiilee biyya kana keessatti argaman keessaa inni tokko Universitii Hawaasaadha jechuudha. Universitiin Hawaasaa bara 2015 yeroo itti Remedialiin jalqabe keessa baachii jalqabaa fudhatee ture. Garuu bara 2016-17 barattoota Remedialii kan fudhataa hin jirredha jechuudha. Sababni isaas barattoota freshmaanii ta'an baay'inaan fudhatee barattoota Remedialii immoo kan hin fudhannedha jechuudha. Hagammaatti bara 2016-17 barattoota Remedialii osoo hin taane barattoota freshmaanii baay'inaanidha jechuudha. Universitiin Hawaasaa kana fudhatudha. Maybe bara namuu fudhachuu danda'a. Garuu amma odeeffannoo ammaatti jiruun Universitiin Hawaasaa barattoota Remedialii kan hin simannedha jechuudha. Universitiileen biyya kana keessatti argaman Universitii Finfinnee, Universitiin Adaamaa, Universitiin Kotobee fi Universitiin Hawaasaa hagammaatti barattoota Remedialii Universitii kan simachaa hin jirredha jechuudha. Universitiileen biyya kana keessatti immoo barattoota Remedialii simatan warreen kamidha kan jedhu yoo ilaallu Universitiilee maqaa qaban biyya kana keessatti barattoota Remedialii kan simatan jiru jechuudha. Fakkeenyaaf akka jalqabaatti yoo kaasne first generation irraa Universitiin Jimmaa barattoota Remedialii kan simatu yoo ta'u amantaa barattoota Remedialii fudhatu garuu Universitiilee biraatti wal bira qabamee yoo ilaalu baay'ee xiqqaadha jechuudha. Damee saayinsii labaaniitiin iyyuu damee saayinsii hawaasaatiinis damee saayinsii uumaatiinis naannoo barattoota naannoo 400 jechuudha kan fudhatu Universitiin Jimmaa jechuudha. Waggoota bara 2015-16-17 waggoota sadan darban kana keessatti barattoota Remedialii kan simachaa ture jechuudha. Baranasiin fudhata jennee ni yaadna jechuudha. Akkasumas immoo Universitiin Haramaayaa barattoota Remedialiin simata. Akkasumas immoo Universitii Bahar Dar, Universitii Gondar, akkasumas Universitii Arbaa Minch, Universitii Maqaleen first generation keessa barattoota Remedialii kan simachaa turani. Baranas immoo barattoota Remedialiin simatu jedhamanii Universitii eegamanidha. Akkasumas immoo second generation, third generation Universitiin mootummaa biyya kana keessatti argaman kamiyyuu barattoota Remedialii kan simatanidha jechuudha. Garuu Universitiin warri simannee fi warri top ta'an Universitiin keessatti immoo warri biyya kana keessa barattoota Remedialii simatan warreen kana fakkaatu. Odeeffannoon ammaaf qabnu dhimma barattoota Remedialiitti wal qabate kana fakkaata. Gadi fageenyaan immoo yeroo itti qormaanis qabxiin darbisaa Remedialii gadhiifamullee waan isin biraan geenyuu fi warreen YouTube channel kana subscribe godhaa isiniin jenna. Aga xumuraatti waan wajjin turtaniif galatooma nagaatti.